qabsoof kufanii maalamanii jaalawwan qabsoof kufanii Oromiyaa falmachuu fadaaluwaa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii gatii gulbara jaanii Baateenyaa hidhachuu qopheessaa nu jaanii Baateenyaa hidhachuu qopheessaa nu jaanii Jalawwan keenya nu darree turree dhiigaan tatararree Jalawwan keenya nu darree turree dhiigaan tatararree Akkuman diigamnee gaadhamee lafee keenya nyaarree Abdii waliin jechaa turree nuuf jiidhaan fassarree Faana dawaa nu hordofaa osoo yeroon hin dabarree Faana dawaa nu hordofaa osoo yeroon hin dabarree maalamanii jaalawwan qabsoof kufanii maalamanii jaalawwan qabsoof kufanii Oromiyaa falmachuu fadaaluwaa kan dhuganii yaadannoo teenya kaasaatii gatii gulbara jaanii Baateenyaa hidhachuuf qopheessaa nu jaanii Baateenyaa hidhachuuf qopheessaa nu jaanii. Egaa daawwattoota akkuma amma faaruurraa dhageessan faaruu guyyaa gootota Oromoo tikuni guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo bakka tokkotti amantiidhaan gosaan adda hin baanu jechuudhaan ati Oromoodha, ati Musliimaa, ati Kiristaanaa, ati akkasii jechuudha addaan hin baanu jedhanii bakka tokkotti dhumaniiti. Bakka guyyaa gootota wareegamtoota Oromootiin isin ga'ee nu ga'ee daawwattoota keenya. Egaa har'a qophii gabaabduu dhimma kana irratti qabadhee dhiyaadheen qaba. Haga xumuraatti na waliin tura. Turtii gaarii qabaadhaa. Eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo. Hunda dura uummanni Oromoo bal'aan keessaa fi alaa addatti uummanni keenya Oromiyaa keessaa haala ulfaataan Oromummaa keessaniin yakkamuun wareegama ulfaataa baasaa turtanii fi jirtan keessaayyuu miseensa ABO ejjennoo keessaniin roorrifamtanii guyyaa saafaa addabaabayitti ajjeefamtan kanneen jumlaan mana hidhaatti hiraarfamaa turtaniif jirtan deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo ABO fi mararfattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo cufti keessanuu baga baatii eebilaa baatii ulfaataa fi kabajamaa wareegamni ulfaataan itti ba'e eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo ganna yookaan waggaa 40ffaa bara kanaa kan 2025tiin isin ga'ee walumaan nu ga'e. Yaadannoon eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo yookaan irbuun shinnigaa yaadatamu kun kan eegale guyyaa gaafa hooggantoonnii fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon dirqama qabsoof osoo deemanii eebila 1980 shiftaa Somaaliyaan addaan hin baanuu jedhanii ajjeefamanii boolla tokkotti awwaalaman sababeeffachuun ABO'n labsee bara 1985 irraa kabajamuun yaadatamuu kan eegaledha. Addi bilisummaa Oromoon yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 jedhee akka kabajamuuf haa labsuyyuu malee guyyaan kun yeroo kabajamutti hundeeffama adda bilisummaa Oromoo duras kan wareegaman kanneen mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf wareegaman eenyummaa Oromummaa isaanii tikfachuuf kanneen kufan jaallawwan hoggantootaa fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo shinnigaatti kufanii siidaa tokkummaa dhiigaaf lafee isaaniin ijaaran jaallawwan goototaa fi qondaaltota adda bilisummaa olaanoo hayyi dureen har'aa Jaal Daawud Ibsaa ayyaana keessaa baraarame 1981 lixa Oromiyaa Giraay Sonkaatti summii diinaan ajjeefaman gootota qeerroo bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa irratti kufan artistoota Oromoo kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Daadhii Galaan, Hacaaluu Hundeessaa, Sooraa Abdataa, Bootii Gadaa Kaarrayyuu jumlaan ajjeefaman maatii Oromoo guutummaa goleelee Oromiyaa keessatti qe'ee isaanii irratti jumlaan ajjeefaman hoogganaa dhaaba miseensa gumii sabaa ABO Jaal Moo'iboon Baqqalaa fi qondaala siyaasaa olaanaa ganna darbe eebila 9/2024 ganda dhaloota isaa Maqiitti ajjeefame obbo Battee Urgeessaa dabalatee ilmaan Oromoo kana boodas bilisummaa sabaaf walabummaa biyyaaf birmadummaa fi mirga abbaa biyyummaa Dimokiraasii fi walqixxummaa sabaaf sablammootaaf wareegama barbaachisu baasuuf qopheessan cufa ilaalcha keessa galchuun kan eebilli 15 yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo jedhamee
kabajamuuf sirni yaadannoo eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo yeroo duraaf 1985 miseensota adda bilisummaa Oromoon kabajamuu eegalee har'a ammoo guutummaa addunyaatti uummata Oromoo bal'aa fi mararfattoota qabsoo bilisummaa Oromoon kabajamee ooleera. Yeroo guyyaan sun kabajamutti akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoo galiin ga'uun jaallan baddaa fi gammoojjii Oromiyaa dabalatee mana hidhaatti eenyummaa Oromummaa isaaniin yakkamuun wareegaman yaadachaa irbuu haaromfachaa qabsicha galiin ga'uuf wareegama barbaachisu baasuuf of qopheessuun kanaaf qabsaa'otni Oromoo fi waliigalatti uummanni Oromoo bal'aan addunyaarra jiru seenessa baatii eebilaarraa kaasee bakka jirutti haalaa fi akkaataa isaaf danda'ameen eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo yeroo yaadatutti rakkoo Oromoon keessa turee fi keessa jiru addunyaaf ibsuun egereefis hiree Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'achuun yeroo guyyaa kana yaadannutti kanneen amantiin adda hin baanu jedhanii bakka tokkotti ajjeefaman kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee olaanaa qabaatan artistoota, daa'imman, dargaggootaa fi ga'eeyyii buleeyyiin akkasumas namoonni Oromoof gumaacha maqaa Oromoo dhaatamanii lubbuu isaanii aarsaa godhan Oromiyaa kana Oromoo kana tursuudhaaf aarsaa godhan guyyaa itti kabajamee yaadatamudha guyyaan eebilli 15 akka Oromiyaatti akka addunyaattis daawwattoota keenya.